والجارة كم لما تقولتي نقودا بناتها نقودا يلا نقودا نقودا nama guddaa ta'ee ka ulfa kana baasinaan jedhanii jiran maqaa isaa dhahuun barbaadu malee ulfa lakkuu sadii garaa qabdii bara wal dhabnee akkana wal dhabnee dhiisuu barbaada jedhee gaafa isii dhiisuu gaafa isiin ulfaasan. Yoya Shamar Kafuni Hurduftoni Sarun Entertainment Biyya Kesaf Biyya Alana Genyiko kan jalala fi kabaja isini fabayyatu jecha guyyaa ras walitti deebinee jirra gargar fagaannee kan turre jechuudha video kan biraati walitti deebinee jirra egaa akkuma jalqabaa kaasee hangamatti dhaamsi koo warroonni haaraa taatan like subscribe share gochuu hin dagatinaa keessattuu like isiniin jedha egaa videoon keenya guyyaa har'aa kan gara nama nyaatuu fi akkasumallee jechuudha kan keessatti of ilaalulleeti jedhee akkatti wal fuudhellee akkatti as geenyellee nuti beeka nama guddaa ta'ee ka ulfa kana baasinaan jedhanii jiran maqaa isaa dhahuun barbaadu malee ulfa lakkuu sadii garaa qabdii bara wal dhabnee akkana wal dhabnee dhiisuu barbaada jedhee gaafa isii dhiisuu gaafa isiin ulfaasan jennaan hin baasinaan jedheen hin baasne gaafa saniyyuu har'a ammootu namni gahee bultii ta'e keessa aslii nana waliin ifaaji aslii nana waliin ilmoo ta'e guddisi isinoo maal na waliin gootan jedhee namoonni hangaafachuu danda'u namoonni qubaan lakkaa'uu danda'u nama asirra jiruu miti nama feesbuuka nama kaanaada ameerikaa jiruu miti namni waan kana naan jechuu jiru nama qaamaan na arguu jiru nama qaamaan ishee arguu jiru dhufee namni halkan takkitti osoo isiin laalin anan laalin jecha kana jedhu wallaahi akkuma inni jedhe san lafee xiyyatana takkaa kana nadhayaan lafee tan of keessa argee hin beeku baran ofirraa arge hidda yaasee hin beeku hidda baran ofirraa arge garuu ilmootiyyaaf yaasee haadha mana xiyyaatiif boo'ee homaa natti fakkaatu isii ammootu dhukkubuma dhugaa dhukkuba rabbiin irraa fuudhu ilmoo isii irratti rabbiin haatiisu inni biraa ammootu mana yaalaa geessutti hin jiru mana yaalaallee geessee hin beeku takkaatu akkanuma miree akkanuma ilmoo kana ta'e ilmoo xiyya an asli na jaalatu asli jaaladhu kana agartanii mi summa wallahi itti namanu haa ichooti jettu an haadha na dhaltittiyyuu hin namanu ilmoo tante gaafa dhalte bichaa siif gala wanni sun. Akkuma isin dhageessan viidiyoo irra jechuudha namni kun hin beektu biyya baqaa keessa kan inni jiraatu egaa biyya baqaa keessatti immoo jechuudha akkuma hiree ofiitti namni kamuu jireenya mataasaa gaggeeffata jireenya yookiis immoo bultoo dhaabbateeti jira jechuudha namni kun biyya inni jiraatu kaayiroodha namni hin beekne tokkoon keessanuu hin jirtan jechuudha biyya sana keessatti immoo akka carraa waaqayyo kennaa addaa kennee fi daa'imni kennaa addaati yookiis immoo kennaa waaqayyootti nama eebbisu waan ta'eef daa'imman 5 wal faana godhatee akkasuma 5 keessaa tokko kan boqote yookiis immoo kan boqotte yoo ta'u daa'ima 4 guddisa jechuudha biyya kam keessatti biyya keenya keessatti miti yookiis immoo biyyoota guddatan keessatti miti biyya baqaa lubbuu fi baafachuuf keessa jiraatan keessatti daa'imman 4 wajjin jira jechuudha yookiis immoo daa'imman 4 wajjin rakkata namni kun jechuudha yeroo hedduutti namni kun yeroo itti gara miidiyaatti ba'ee bo'utu jira jechuudha yeroo baay'ee na gargaara jedhutu jira jechuudha atuu gara isaatti darbii waa tokko isinii hima jechuudha namni keessattuu jaarraa nuti keessa jirru kana keessatti gaafa lubbuudhaan jirtu hin jaallatamtu gaafa duute garuu ni jaallatamta isinii gara iddoo kanatti jechuudha gaafa lubbuun jirtu hin jaallatamtu gaafa lubbuun kee darbe garuu ni jaallatamtu kun faayidaa hin qabu jechuudha ittiin takka hoyooyee argachuudhaaf yoo ta'e malee anaan osoo an jiru yoo nan gargaarre yeroo an darbutti yoo na gargaarte anaaf bu'aa tokkollee kanatti qabdu tokko hin jiru jechuudha kanaaf namni kun har'a rakkate yeroo inni itti boo'ee yeroo inni itti akkas jedhu kana keessatti oromoo meeqatu bukkee dhaabbachaa jira yookiis nama meeqatu bukkee dhaabbachaa jira dhuguma namni kun rakkateera dhugumas immoo namni kun dhiphateera jedhee nama meeqatu itti hiixataa jira jechuudha namni kun ciisee miti osoo hojjete iyyuu wantoonni daa'iman barbaachisan uffanni hin jira akkasumallee aannan hin jira wantoota hedduu waan nyaata daa'immanii barbaachisu jechuudha sana bira haati manaallee dhukkubsatteeti jechuudha nama 5 deessee sanuu dhukkubsatteeti kan isheen jirtu jechuudha haati mana marfee geessu akkasuma immoo nama tokko miti bar nama 5 aannan nama 5 kana beeka
Kana hundumaa keessatti hadaraa na gargaara. Ilmaan keessanii bor isin gargaaru. Isinirraa dhalatan dhiiga keessanii. Isinitti waamamaa jedheetu kan wawwaatu jechuudha. Garuu namoonni gargaaran muraasa. Osoo inni har'a jechuudha isinitti iyyatu gargaara. Daa'imman kun bor bu'aa biyyatti dhaabbuus warra danda'anii fi bor waan guddaa hojjechuu warra danda'anidha jechuudha. Sanuma keessa yeroo isheen ulfatultellee namni ofirraa baasi jedheeni ni jira. Nama guddaa ta'ee jedhe jechuudha. Nama guddaa ta'ee ulfa sana baasee nafse gadaa'ini warra rasaasa nama ajjeesu caalaa warra qaamaan nama ajjeesu caalaa warri osoo atin dhalatiin haduu jedhanii namatti murteessanidha yookiin immoo osoo dhalatee gadi hin bahin haduu sitti murteessanii ni jiru jechuudha. Yoom har'a jechuudha. Itti gammadaan hawultiin isii dhaabachuu qaba anaayyuu miti dubartiin dubartiif qoricha jedhee yaada sila har'a isiin daltee waan hoosiftu aramnu rifata summa wallahi ambu rifatiif halagaa nuun rifat garuu ammoo namni keenya nu rifachuu qaba dhugaan isii tana sila waa gootaniif osoo baastanii osoo akkana gootanii jedhayyuu iyyaadhaa yoo dhugaa jirtu isinitti hima ani waan kiyya taatanii waan keessan ta'eef isin quuteessa isinitti haasaallee ala kanatti namni argaa kiyya hin barbaanne namoonni viidiyoo waraaban lakkoo sagalee qabanii isin ergan baay'een jiran hin dalagaddaa bajaajii qaba jiran nin qaba waan biraayyuu nin qaba hin dalagaddaa jiran hin dalagaddu hin dalagaddaan alhamdulillah namaanne kiisii lamaa eeggachuu hin barbaadu ammootu waan qabdu gurguradhu fixadhuuti waan nyaatuuf waan dhugu gaafa dabbe nutti as gabbayin aadaa oromoo keessa illee hin jirtu hin dhageenyallee kanaaf fayyaa isii yaaladdaadhaan isii ammootu mana yaalaatiin anaa miti ka deemu obboleessa mucaa obboleettii xiyyaattu olii gadi hin deemu kanaaf inni jireenya ofii guutuu dhiisee ana biratti galee isii ganamaa galgala mana yaalaa namni geessu isa anaa miti. Kanaafiyyuu nama kana bukkee dhaabbannu hagargaaruun isinin jedha. Saantimii tokkollee nama kanaaf guddaadha jechuudha. Kanaafuu gargaaruu qabna isinin jedha. Akkuma kana inni tokko kennaa itti kenname kan akkamittan guddisa jedhee saba Oromoo bal'aa kanaa fi akkasumas immoo nama ta'e addunyaarra kan deemu mara na gargaara nan guddisa. Karaa haqa qabatanii bor immoo biyyattiidhaaf bu'aa buusu anaa bu'aa buusu akkasuma immoo faayidaa guddaa isiniif ooluu danda'u jedhee yeroo tokko ba'u tokko immoo quufee jechuudha. Follow barbaachaaf jecha laayikiidhaaf jecha waan hin taane gadi ba'ee dalag jechuudha. Algaan akkam namatti tolti na godhaa bannaataachuu na godhaa. Yoonni na godhaa. Na godhaan jedhe miti. Na godhaa. Na godhaa. Ansin godhe moo nama si gochuu namu maal godhe? Na godhaadha bakka. Maal si godhuufe? Algaa subaas godhe? Na godhaa. La na godhaa. Agay waa ma godhaa? Agay ne dhufne nama na godhaa. Agay waa wallahi. Waa ma bakka shiya. Na godhaa. Agay waa ma bakka. Foto kufa. Na godhaa. Na godhaa dhaati mucaa foto godhe. Nu hammasi finne dhala kuno shi. Foto dhufe. Manni maal fiddan? Maal Oromoo baadiyyaa. Lakkii na foto jedhe. Foto jedhe narraa deem. Foto jedhe. Taateen kun jechuudha yookiin wanti amma isheen godhaa jirtu kuni maal barbaachisanitti fakkaate wallaaltee miti waan hamma haasoftu sana jechuudha. Maal rakkoo qabaree jechuu dandeessa ati immoo jechuudha. Ogeessi yookiis immoo haati kee dhuftee yookiin abbaan kee dhufee namni tokko dhufee sagalee kan dhageeti maal jedha. Maal barbaachisitti fakkaate follow fi laayikii barbaacha bara. Namni keenya yeroo ammaa yookiis immoo yeroo ammaa kana keessatti yookiin amantaa arrabsuu yookiis immoo guddaa namaa hayyuu namaa qeequu sadaffaa safuu cabsuudhaan jechuudha. Femeesiif beekamtii argachuu barbaada jechuudha. Wantati biyya lafaarratti argattu asitti si fayyada malee homaa tokko gaafatu homaa waan si fayyadu tokkollee hin qabu jechuudha. Fatiyaan jechuudha akkuma isin beektan jalqaba kilooriksii dhugdee minaan jedhanii akka kanatti kan isheen femeesii taate jechuudha. Garuu ishee wanta sana hin goone. Akkamitti wante ofuma ishee dubbatteetti isheen jechuudha. Laayivii irra teessee akka kanaan goone. Yeroo sana garuu namoota hedduutu maraataa fi ture jechuudha. Dhugaa itti fakkaate nu mataa keenyatti illee anillee baay'ee gaddi jechuudha. Kanaaf maal sitti fakkaate waan fokkataa dalagdee hanga beekamtii argantu hanga namni sitti mufatu hanga haati kee abbaan kee akkasumallee safuu cabsitu beekamtiif jettee maal ta'a waan bareeda tokko hojjettee namni lama qofa si jaje namoonni hedduu yoo si jibban wanti ati gaarii dalagde
Har'a yoo mul'achuu baate bor dhaloota fayyadasi akkasumallee si gaafa duutuuf illee ragaa si ba'a. Fakkaattoon ishee namoota hedduutu jiru. Namoonni amantaa namaa qeeqan, namoonni akkasuma immoo hayyuu namaa arrabsan, ganda namaa warroonni arrabsan, akkasumas namoota waan gaarii hojjetanii fi bu'aa buusaa jiran irratti quba ol kaafatan namoota hedduutu jiru jechuudha. Warroonni akkasii warroota fakkaattota ishee warroota yeroo gurra argachuudhaa fi akkasumallee ilaalcha namaa keessa galuudhaan maraatan jechuudha. Osoo waan gaarii hojjette deddeebitee akkatti ilaalcha namaa keessa hin galle tokkollee hin jiru jechuudha. Algaan jira kottaati akkasina godha akkasidha. Fudhataman qabu yoo barbaadde follow na taasisaa yookiin immoo follow naaf godha. Malee follow na godha. Okay, follow na kun qaba. Garuu kunoo gaafa kanatti akshinii agarsiisaa yeroo akkas gootu waan fokkataadha. Obboleessa keenya kan gargaaraa. Obboleetti keenya kan ammoo gorsaa warroonni itti dhiyeenya qabdan. Arrabsitanis yaada gaarii barreessitanis saanduqni yaadaa banaadha.